Ana booda Eessani ciibsaa bishaanii sun eessannani maal agarre? maal beeka shaarjaa eessa jettanii Ibsaan bishaanii shaarjaa keessa qabaatee eessa akka ta'e beektu dhagaan daararraa furtuu isaanii gulukoosii afaanitti godhatanii naanna'aa oolu miti nama 3-4 ta'anii ol godhatanii. Ana booda dhiisi ka reefu ta'e jedhu gargaarannaa ga'e wal jana janu ana booda irraa galabbatu birriyyii taa'ee nyaata. As Itoophiyaadhaan immoo namni biyya as dhufuu barbaadanii jedhu hin beeknaam cidhi isaanii maal namni damqa shamarran hin jiraatu hedduun isaanii hin jiru maal fakkaata inni karaa waldaatti hirkatee inni kaan shamarran 2-3 walitti janajjane beeknaam waan baay'ee isaanii beeknaa jechuudha. Ijoolleen hanga ammaatti deeman ikkoo gadi baay'ee liivii irratti mul'achaa hin jiran bakka isaan jiran hin beekamu ijoolleen asii deeman hedduu isaanii kan hin beeku jechuudha. Dhiironni tokko warri kaayyoof ba'an jiru akkuma shamarran kaayyoof ba'anii jechuudha. Hon jedhee inni shamarra damqa shamarraniin bulu guutee Dubaay geessu. Achi teessee jaarsa bitatti qilleensa gubbaa irratti shamarran keenya jechuudha. Ishiirraa dhugee xummoo deema jechuudha. Har'aaf foon kee gammachiisuuf sii ta'a dhiira wajjin garuu boruu keef rakkoodha. Nama boruu keen argattu bakkuma Dubaay hin jiraatinee salxaree haadha. Dubaay immoo maal godha? Nama seeraan keessa jiraatuu fi seeradha. Nama seeraan keessa hin jiraanne badiinsadha jechuudha. Dhaggeeffadha. Dubaayiin nama qalbii qabuuf nama hojjetatu dhugaa jechuu fi biyya Arabaa keessaa akka Dubaayiin hin jirtu. Yoo dalagatte itti milkoofta garuu yoo dhiiraaf asbeezaa baasta ta'e yoo dhiiruma jala deemta ta'e ufilleen fayyaddu maatii keelleen fayyaddu yoo jabaatte hojjette garuu wallaahi ijoollee danuu beekan man Arabaa keessa ta'anii manuma Arabaa hojjetta miti gara waggaa meeqa jetti dayyuu seen tokko achi ta'anii kontiraata jala laayisensii baratanii achi ta'anii konkolaataa qabu kireeffatanii bakkeetii konkolaataa bitatanii tokko garuu yerooma bakkee kanarratti kushinaa madaamii keessatti argitu ati waggaa meeqa mana Arabaa mateesse jettu. Jajjabduun meeqatu jira kan dalagatu. Karuu kan umuriin ishee deemuu malee jireenyi isheen deemnes guutte. Dhiiraaf asbeessa baasu. Fiddee mana ijaazaa ciisee isheen kaffalu. Ati dubarratti naasee hin beektu. Waa'ee dhiira misimii dheeramee dhiira taasiistee dhiirri maal si godhe? No, dhiirri waan na godheeruun qabuun. Koo dubarratti naasee hin bakka. Naasa'ini miti ka argaa jirra bara. Siitii olitti argari siitii meeqanatti ergaa sammuu na nyaatti. Gaafa duraa ifiitti ergite namni akkaawuntii keessanii ufeessee harkaa fudhatu hin jiru yooti kennite malee. Qacamii maa dhiiste? Qacamiin dhiiste ijoollee hanga dhumaa dhaggeeffadhaa biraankiidha. Hundishiyyuu ulfaatti waan ta'eef dhalaarratti naasa'in warra manni kiraa sinirraa kaffalamu obsa godhadha. yoommoo wanti Dubaay kun yoommoo ree maarree mana kiraa kan kaffalu Maal jettee gifti? Maal jechaa jirti? Yoo na dhiira meeqa kan qabdi? Waa'ee tokkoon bultaan diinaa. Dhiira baay'ee jiraachisaa jirti koo isheen akka gaarii fakkaattee akka taasiftu. Dayyuu sana nan beektu adaba godhu. Nan beektu adaba godhu. Okay? Wallahi nan beektu adaba godhadhu. Qassan billaa. Ayyuu. Dubarratti naasee bakka dhiisi. Dhiiraaf akka argitan maallaqa keessan hin baasina. Itti laayisensii tokko qabadha. Jabaadhaa hojjetachaa jechuun maasi gubeeti. Maasi gube dayyuu sadana yoo jijjiiris akka kee mana ijaazaa ciisu. Shamarran keenya umurii ishee irratti. Biiftuu dhiisi mucaan yaas biyya jira hambuma jira. Isheetti keeti nan beektu gooftaa kottuuti na laali nan beektu waan ta'e afaan kee qaban. Aakaa walii galaa kottaa. Nanna walii galaa kottaa. Keessaa wal qabadhaayyuu. Imbuuste. Wanni koo waan boroo min qabu gaa. Lachuu
dhiirris dubarris qulqullina namaa qabu miti. Nagashi kan jedhamu biiftuu kan biraadha. Waan biraa jijjiirrattee dhufte. Biiftuun qeerransa afaan buutee waa. Ante paastaa ke nyaatee sirraa utaaltee badde moo? Waan hundaafuu daldalaa Dubaay keessaan fidaa, raajota immoo keessaan fidaa, hundayyuu irratti dubbannaa jechuudha. Kamisaa ta'u. Atis nama buuftaadha. Maali raajota immoo bichaa nama buusaare? Nagaan tura ani naqee kursii nyaadha. Ciao. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Jedhi kadhaqii kursii nyaadhu. Eeshi yaa Jedhi nagaan gaarii. Biiftuu maali dhannee intiniin keessaa bu'uu hin danda'amu? Gidduutti na galfatan booni maa Akkam nagaa jirtu? Jirra biiftuu. nan cannaqina gidduutti na galchitanii nan cannaqina daraa waa kanan bu'aa Isayyoo jechuudha. Isayyoo haayilanyaa gidduu galte si dhumate malee. booni seenaan bukkeedhaan biiftuun bukkeedhaan gubadha. Anillee maaliti samii anaan yaaddaini ansin tuqu biiftuu fi seenaan garuu asiin achi si dha'u ani laakii an qabu. Seenaa fi boonii kanan sodaadhe maal. Wayya saami biiftuu garraamii biti baramma bineensa taate bar bineensa. Sila biiftuu miskiina taate beektaati qoymee dara waaqa. Amalli keenya jirrama moo? Mana diinaa ol deemee amma jechuudha nama tokko mukatti cabsee biraa dhufe. Yoo na rabsitechi immoo. Dhugaa rabbii biiftuun amma biiftuun akka durii miti gaa'is akka durii ettanii biiftuu. Silaayyuu akkas wayyaa booni. Akkam? Garraamiin on bulu. Ina mallattee shanii isaase. Garraamiin bulu itti cabsuu wayyaa dhugaa baga. Seenaa. Boonii hojii dhiiftee irra jirta maati? Oye booni. Akkamitti nama ilaaltii? Hojii maali hojjetti gooftaa koo riilaaksii gochaa arti kunuunteesse. Ishiidhaaf illee alganaan bitame. Ofii gashattee barbaadu tayyuun bitamee ofii gashattee. Ofiifi. Argaa irra qophaa hedduu makkatti yoo yaadde. Gashii amsaa ol gashii booniin illee achii dhufe. Naamani nama arrabsaa ooltanii dhufaa jirtu dhugaa waaqa. Osaami. Nam bu'aa otoo baate natti haasaa dhagaa. Haasaa irra bahe. Eenyutu galcheef hin jedhe boonii natti himati. Maaloo? Algaa eenyutu galcheef? Dheengaddaa ani maalin beeka waan isheen abdattee dheengaddaa algaan galfadhaa minaamin echaa turte beektaa? Dubbii jiraachaa dhaaniisati. Sirriitti isayyuu chaarjaa keessaa eessa jiraatta Hamza maaliif si harkisee hin dida? Eessa jiraatta jennaan akkasitti ka'anaa booniitiin mana koo gaafa dhuftanii jette waan isheen odeessitee waan isheen dhiistu wallaalle gaafa sana lakkaa ishee waan karoorfatte qabu. Ara boonii mootummaan jirtu osoo jiraatti nan dhokattu boonii dhiisati. Dhiisi isheen Hamzaan ofirraa darbata biiftuun beekuun. Biiftuu nagaadha hundumti keessan boonii obsee seenaa saami biiftuu bagarraa haftee mootimmoo. Yaa waaqayyumaa kan argaa dhabe nama rabsaa ol birti. Nama narrabsine kennume. Seena kottu biiftuun nama rabsaa ol ta'edhaan dhaggeeffadhu gudii namaa. Seenaa kuma baay'ee kaasummaa saree injirtoo jala ganamaan hin aariin
Biiftuu nama rabsaa oltedhani seena. Ennaa seena. Har'a Habibti dhukkee kaasaa oltee dhuftiidhan. Booni. Galfatteeree algaa deengaddeetti. Deessi seena banneerra. Biiftuun nama rabsuu jammarte akka durii seetee Habibti. Barii kobdadhee dhufa qabakka. Daa'imman as keessa musin faana gastii naam. Goota dubbadhaa doo haasaa wal harkaa fudhate araa miyuutiin qabatina. Ndee. Inaa softan taanan gadi sinin naqa dhugaa rabbii. Saamiif baamachaa ara dhiisime. Abbaan tokko joora deemii mana duuban hime. Saamii ati alattee isa jirtamanii. Asitti naa saamii waan. Sagalee ol kaasee dubbatu booni maanni jinjanarra jira seetem. Saamii. Ani dalagara. Booni akka dubbatu sammuu bareedee booni akka dubbatu godhu. Maal Banishi seenaa naannoo fayyaa lasiire. Maalati mana kee maal juftu? Maali boon dubbatanii ani kana wajjin maaltu mataan ayyisiisee sirra taa'e. Maal si gashireen banteen teessatti maali? Asi galchee ani mana koo kanan baneef haasaa hidheeni malee du'a gawwayii ta'an jira. Wayya. Baasiyaa booni ta'an. Biiftu miyuutii kaafadhu sabbar zeenaa jiraaddena. Amma jechuudha akkuma achitti ragataa oolte akka isheen si ragattutti si hinnaa boonishaa. Warra gatuudhuma taatee baran. Jireenyi warra gatuu malee kumaan hin jiru bakka Dubaayii keessatti baran. Namni hojii mataa isaa hojjechatu dhiisee bakka. Booni na eega daqiiqaa tokko. Yala. Hojii mataa isaa hojjetachuu dhiisee rakaa namni. Nuti hojii ammayyuu hojii mataa keenya hojjechaa jirra. Amma jechuudha. Seena isa booniin eeggaddanuun jettaatiin odeessitu. Ndee? Booniin eeggaddaa keessa isaanii. Maaf baddee ati garuu biroo jira beeku gaarabbii maalin bara. Daa'imni mana hin beeku akka durii kanaafi. Hin fuudhe bara. Hin fuudhe dubboo. Dhiisni bal'aati. Osoo hin fuudhee immoo gaarii miti. Maal fuudhu isaan giiftii ko? Hin fuutuu isin? Dhugaadha amma? Dhugaa ani. Osoo ani bareedduu ishee bakka amala qabeetti nama hojiidhaaf tattaafattu argadhee nama fuudha. Alarraa fuudhuu bartan isin maraattanii fuutaniiti daarii wajjin godhatanii jira. Alarraa yeroo jiru. Naan galle booni. Bakkeerraan deemtu ka'an fuutanii. Akka? Meeqa fuutu sana guyyaattuu Amma isaanii jechuudha. Tokko qabaa, Imaalii tokko qabaa, Haleeni tokko qabaa, Kujeeraa tokko qabaa, Budaadii tokko qabaa, Dubaayii tokko qabaa. Ilaa akka hundaatu iddoo dhabee qabu. Dhugaa waaqayyoo siin kakadha bakka tokko hin qabu. Atoo singidii makeen jirta saamiin osoo hindiidhaan jiramai. Lakki kalli malee osoo akka labooni. Akka shamarran nattaasoftu osoo hin taasayaan dhuguma bakka ati jettu kan hundaayyuu nan qabaadha garuu fedhii isaan qabu. Maammadoon shaarjaa ani chiikii hin qabu jedhu kara biraa immoo yeenuma qaban dhisi. Dhugaa dhagaadha. Keessa hin jiru booni ani jechuun namni koo. Waa'ee chiikii dhaabbatte jedhe naantee maaliif chiikii kaastu 25 waa qabaatu. Osoo hin qabaadhe gaarii ta'e garuu hin qabu jedhama. Ijoollee maal gachiiftuu garuu baay'eessa. Saami maaltu teeljisi godhe reexayi bakka nattaa isaaniitti jette maaltu teeljisi godhe. Wallahi agaruu keessaa si eeguu ture saami saqalli barree keessaa si eeguu ture nabattee nan barreef beeku. Na yaaddattee keessaan deebisiisi. Dhimmaa fi malee dhimma chiikii munaamini mitinnaan ta'e. Keessumaan deebisi miseenjarii guyyaa ta'e si dubbadhee beekaa iimoollee keessa seenee sangadde. Na yaaddattee attaa garuu. Yaadanne fooloo yuun irraan qabdoo. Asiin fooloo singoone waa. Gaariidha kaa ta'u sama. Haya.
Dhimma wayii kana sitti haasa'aa turedha mucayyoo sanidha. Haadha ol biraa ta'edha feesbuukiin kiyyallee garuu kun gabaajee haa ta'u malee. Si yaaddanne garuu bakka asti si yaaddachuu yaala. Okay, dhimma biraazarii wayii namni gidduu sitti kaasee turedha. Okay, ammatti yaaddaddeera. Achirraan badde kaawwata. Maaloo tese achumaan badde. Rabbii kosii bilbileen ture erga siinde narraa kaasuu didde. Atis immoo yaada jiru xumuree sitti deebi'aa naan jette. Arguurii sun danda'a lakkee dhiifama. Haaya keessa deebi'ee sii bilbiluure. Walii bilbilash. Haaya. Haadha ol biraati. Hooye lubbu. Biiftuun eenyurraa dhufee Waan nyaachifte garuu. Hooppi jedhan tolata mana diinaa olitti akkuma tasaa afaan keessa wal ba'ani. maaloo yaa Waaqayyo har'aa ajandaa biiftuu akkamumatti nu darbee dabar. Inni mucichi ta'u biiftuu koo dhugaa rabbi ati immoo nama adda baaftin beektu. Haganallee miti diinan dafee gadi buuse lachanuu baay'ee waliin tuttunnee garuu mucaan suni Mucichi baay'ee jedhu. nama barbaadee ture. Ay biiftuu shaa. Biiftuun akka duriin taa'uu diddeetti amma gaa'is. As deebi'ee dhimmi maal achi marmaatti. Naafiin kun kolfaa ture achi jala taa'ee. Innillee nu gameera dhiisi. Isa nama ragatu dhibe samuuna kana. Nama naafii afaan nurraa qabachiisu maa dhabne nu garuu. Oi, bilookii goon malee hin ta'u. Haaraa giiftii gubannee. Naafsuma wayyaa jedha sanuu namuma hundadha ta'uu hin beekne. Biiftuun onneetti maatimii baattee jirti garuu. Guyyaadhuma tokko karruufticha siinaati kun. Ciao bakka warri keemmuutii qabateera booni dhugumattuu nama aarsu ciao. Mana dhuga'uu taa'aa jiru natti fakkaata bar. Dhaqaa naxalaa gombisaa uffadhaa. Dhaggeeffadhu booni waa biraa hin dubbanne bar waa'ee namaa taphatanii nama wayiifaa gaggaafatan yoo dandeessan karaa imbaasii deemaa himadhaa dura nyaatamtanii booddee dhiisaa jedhe isa sana xumurree dhalaan keenyas rakkoo qabdu. Fidanii faas keessatti irraa nyaatanii dhalaa kana godhani eenyutu kiisii dhalaa seenee fuudheera ifii kennite miti. Isaa booddee akkasannaan ofii keessan maallaqa keessan qabadhaa waan hunda dhiiratti hin kenninaan jedhe. Karuftichi tokko Itoophiyaa keessa jira. Abbaa barbaadaniif haa kennan dhalaan irratti hin gorsinaa jedhure abadoyyuus. Keerishaalla. Likkii isaatti meeqa bar dalagatee nyaatu miskiinni kushinaa namaa keessa dhaabattee dhalaa hin gorsiine dhimma dhalaa hin dubbatiin jedhe. Tole sammuu. Nyaachuu dhiisinii ganama ciree isaa fi buna isaa birruma isheetiin fayyadama yoona kana. Ciree fi qursii ishumaan fayyadama yoona kana dhiisi. Wallahi dhala dhiira tokko na ajaa'ibdi bar. Viidiyoo wayii haasa'imee biiftuu natti tolta. Wallahi jechuudha ani nama hin tuqu garuu gaafa keessattuu shamarran biyya arabaa irratti abbaan barbaadde harka dhiqattu natti hin turu. Gubaa abiddaa isa gubatetu beeka. Keessa warra jirrutu beeka. Baaziliinii birrii 50 bittee ji'a tokko mataa martee mana bunaa jala teessee ifii isaanii itti ergu ifii isaanii akkasiin jedhamu. Ji'a tokkotti nyaataa fayyoona ollaanii godhanii liqeeffatanii ittiin nama rabsiti bara. Rabbi yoo nama lakkafe ganamaan kaasee afaan keessanitti nama galchaa ishiirraa daanna saammu. Ogeetti nagana. Wallahi akka yoo calliste. Akkam bulchanii jirtu fayyaa keessan hundi keessan nagaadha. Akka ogeetti nagaya yoo calliste yeroo tokko beeka wallaalaa nama fakkaata yoo likki ishee ofirraa baalageetti hin deeman. Maanni biiftuu maa warra kaasta ganama maal taate dhuguu? Gayyuusichi tokko Itoophiyaa taa'ee ganamaan nan lakkafnee dhufe. Abiibti warra kana kaanistu warra xanneen ta'e kana jechuudha.
Maali shamarran Bakkan taaneen jiraatiin malee bareecheessatti matureeni. Garuu araba biran jira. Namichi kiyyayyoo nanitti sagalee hardii dubbadhe akka namni dhaalee dubbachuu irratti beeku. Harooftichi Itoophiyaa kun baay'ee quuqeera. Yoo quufee kittaa balaqqamu ka. Akka barbaadanitti haa gargaaran sin ilaallatu. Heerishaalla. Yoo nammoo meeqa qaba ta'an? Achi mana bunaa jala taa'ee lubbu jechaa ishee kanas immoo keessaa ishee tokko miiseejjirii ishee tokko tiiktookii irraa lubbochaa mataa farrazattee miidiyaa irra deema. Dhugaara fi abbaa qabaa jechuun naaf hundas miti garuu irra caalaan isaanii maqaatumaa fi birrii ijoollee asitti fayyadamu malee biyyaa cheekii qabu kan wajjin oolan wajjin bulan. Jeetaan Booni maaltu jira sitti fakkaate isaan qofaatti murteessuu hin dandeenyu nuti jechuudha. Warroonni siyaasii qarshii ergu suni sammuu isaa hiikkataa dhaban nama tokko onlaayiniin bakkee ani dhugaa rabbii dhiifama naa godhe malee kun iyyuu gaaffii nattumaa jiraanaan jechuudha. Indee itti himama koo hin dhagaa'u koo hin gorsamu koo yeroodhaan namni gorsan kenna jira waa'ee kanaa gubbaatti miidiyaa kana irratti maaliif daba? Nuti maaf barannuu dhaba si galee. Indee owaati nyaachiste koo namni si nyaachuuf duubatti hin deebi'u kana beekta miti ati beekaa nyaatamaa jirta ka. Eenyu si dhiisa? Isa kana akka firri kee si nyaachuu danda'a akkuma orma isii yoo nyaachiste jechuudha haqa kee dafqa kee. Ogeetti maal faatu jira sitti fakkaate dhiirota biyya keessa jiran tokko biratti dhalaan miidiyaa fayyadamtu hin taatu. Tiiktookiin fayyadami. Amma yeroo darbe mucaa wayii manallee fikiratti dhuftee himatte tiiktookiin namattu tiiktookii fayyadami jedhee baneefi akkasitti yaada namaa dhaggeeffatta jee waggaa 5 guutuu tiiktookiin fayyadamtu FB'n fayyadamtu naman argitu maal fayyadamti immoo isa qofa faana haasoti faamilii ishee faana qofa miidhaa fi faayidaa hin beekne yoo takka dubbatan shamarran miidiyaa rakkoo hin taatu jiru miskiin nama tokko hin beekne afaan shawwadee mana ijaarraa kana sirreeffanna jedhu miidhaa saarree faayidaa isaallee hin beektu shamarran miidiyaa irraa bultoo fi taatu jedha dhuguma jettee akkanatti nyaatan. Namni tokko hanga fe'e yoo ta'e kutaa 5 hanga kutaa 4 gasaddeetii gadi kan barate meeyotoon baratiin biyyaa bahee hin jiru jechuudha. Ati gaafa mana barnootaa galtu waa hedduu hubatta. Irra caala immoo umuriin keessa waa hedduu si barsiisa. Garuu utuma miidiyaa kana gubbaarratti wanti adda addaan akka deemaa jiru hundi keenya quba qabna. Kun har'a miti duruma himama feesbuukiin himama tiiktookiin illee hamma dhufee otoo kana quba qabanii namni tokko dhufee gaafa onlaayiniidhaan si baree mana ijaare akkanan godhe gaafa jedhu nama onlaayiniidhaan bare eenyummaa isaan beekne biyya isaan beekne gosa isaan beekne balbala isaan beekne maal jedheen haqa koo dafqa koo itti dadhabee xiqqaa guddaan na ajajee kan naa oliif kan naa gadi na ifatee argadhe fuudhee calluma qilleensa gubbaarratti qarqii namatti erga. So kana gubbaarratti gadi qabnee illee shamarran itti himuun dirqama asii galee jechuudha. Nama nyaate qofaatu hin ta'in balleessan nuyi mataa keenya jechuudha. Ani akka kootti dhabu. Kun ilaalcha mataa kootiiti. Geetti anis maalan jedhe sitti fakkaate Habiibti akka argitan dhiirarratti maallaqa keessan hin ergiinaan jedhe. Akkas jennaani atuu yoona dhiira meeqa gargaaraa jirtaa naan jedhe bardaayyuusichi isanitti fakkaate. Akkas jennaani warri maallaqa erginaatanii sinuu dhiira meeqa nyaachistu keeri shaalla nafaana dhalatee sila. Rabbi kakadaanis nafaana dhalatee hojii banee fi yoo ta'e hojii fidee gasha hojjetatee argata malee amma obbolaan faana dhaladhu nam lama jiru dargaggeeyyiin Dubaay kan biyyatti maallaqaan isaan hin gargaaru ufani hojjetatanii dafqanii argatu bes keessattuu dhaggeeffadha shamarran keenya akka biyya ormaa fi akka dhiira subduu kan umurii shamarranii fixuun jiru yoo kaatte biyya ormaatti nama taasa. Dhiirri sobdii afaanin si sobdii taanaan umurii keessa irratti fixti. Kanas hamma dandeessatti kan qabdu walitti qabadhu galii heerume. biiftu deebaa kana qarshii keessan nama nyaachistan namra yoo ta'e nama nyaachistan namra yoo ta'e qarshii keessanii Oromoo rakkataa meeqa jira haati Oromoo rakkatte meeqa jira mana yaalatti kana fe meeqa jira gargaarsa dhabee kaleensaa manca'ee dhibee adda addaatiin qabamanii warroonni siree gubbaarra ciisanii gargaarsa dhabanii bo'oon jiru isaan gargaara waaqarraas galata argattu nama fuulduratti illee galata argattu.
dhiiga nyaachistanii as babbaatanii hin boo'ina. Kanuma isin jedha. Balleessan isin bira jira warra nyaata irra toon ta'e. Isin mataa keessan. Sababni isaa harka keetiin nyaachista jedhee jechuudha. Harka keessan nyaachista deebitanii immoo boosanii dhibeefitti fidduu jechuudha. Hin boossuu, hin maraattu, yookiin of ajjeeftu, yookiin waan taanee gootu jireenya keessan gubbaatu yookiin jiraatanii jiraatan yookiin qarshii keessan itti nafne yookiin namichatti nafne jireenya keessan manca'ee jechuudha. Of qabadhaa. Yoo haadha Oromoo gargaarte seenaa illee si yaadataa waaqa biratti illee galata qabdaa jechuudha. Kan dhukkubsatee jiru haadha Oromoo meeqa kaleeshii feelii ta'ee mana yaalaa keessa ciisaa jira. Ilmaan Oromoo meeqa rakkachaa jira. Waan nyaata waan dhugan dhabee karaa gubbaarratti gataman. Isaaniin gargaara. Irratti oolaanii irraan bartee qarshiitti ergitu sin fayyadu boru. Sitti fayyadameetu boru sirraa deebi'ee dubartii biraattiin fuudhaa jechuudha. Kana baraa. Deeba. Yeroo Itoophiyaa keessa jiru kadamee ilaalemma ifaa kana ilaali. Tole abbo ifaa kanas carraa kenname karuftichamee haa dubbate. Waan barreessite argeera dubbadhu. Deeba malee ifaa miti. Maali barreesse duuba? Dubartii miidiyaa fayyadamtu hin taatu. Tiyya dubbadhu mee gooftaa tiyya dubbadhu. Ay, gorsi keessan baay'ee gaariidha. Yaada keessan akkasii hubachaa ture. Sooshaal miidiyaatti fayyadama isaa beektaanaan simiidha. Fayyadama isaa beektaanaan immoo fayyaduu danda'a. Kanumaaf jedhee. Kanaaf wanti isin jettan gorsi keessan gaariidha. Namoota biyya Arabaa jiraniif ni mataa. Kun akkaataatti fayyadama keenyaadha malee sooshaal miidiyaan kun maal sitti fakkaate? Namni akkaataatti fayyadamu waan hin beekneef achirratti waan hundumaa wanta guddaa ola ta'u. Bakka garaan gosa garagaraa si jettan natti tole. Reefuna joddaa keessa dhaggeeffatu baay'ee. Duratti waan sana gahaan turre jechatti maduu waan dhagee akka qoosaaf hin barreessee gini waan jecha. Rakkoon qabaan isaati akka jettee barreessinaaniin orsi galchee yaa'u yeroo baay'ee dubbannaa inaa sa'a maallaqqisaa maallaqa keessan qabadha. Amma ijoollee baay'een akkatti lubbuu keessan dhabduu. Argitan itu heelan moo mucaa eenyu jedhamtu saamuna kana lafatti yoo bareedu. Kana ilaala irraa baradhaa. Yeroo jaalallee isaa boonii qarshii nyaachisanii as baatanii boo'inaa bakka achumatti qabadhaa jirti keessa. Eegga nyaachisanii booddee jechuudha. As baatanii ija uummataa keessa illee seenaa. Hinoof godhu namni haqa namaa nyaatee hinoof godhu umurii isaa guutuu. Jaalallee qarshimee boonii. Waanan galcha. Maal ta'e sitti fakkaate karuftichi tokko biyya yeroo jiru ijoollee baay'ee irraatti mortote beekta. Miskiintichi shuma walitti qabatee dallaalaa kana dubbisee Dubaayii dhufe. Dallaalaan isa fide suni geesse ijaarsarra darbe. Qimamiin mana madaamee akka taate arge kaachi taa'e. Keessaan bilbilee warra jalaa nyaate bilookii godhe sana rabbii jedhaa ifa manaa godhaa jedhan. Sittan kafanii. Dhugaatii namni haqa namaa nyaatee hinoof godhu guyyaa tokko bifa Dhugaa waaqayyoo yoo ta'e yaachuu dhugaa yoo haasofne haqa yoo dubbanne haqa namaa nyaate namni eessisa iyyuu hin ga'u. Karaa ta'e waaqayyoo si kaffalchiisa. Karuma ta'e jechuudha. Yoo baannee deddubbatu galeera haqi nama. Keessumaa ijoollee biyya Arabaa warri boosistan haqa irra nyaatanii dhugaa rabbiin of kaltanii jechuudha. Irri badhaatee waa meeqa taatee dhafa. Jireenya qananeetu hawwa qabu jireenya gaariitti hin bahin. Hundi ara sirrii miti dhugaa rabbii keessumaa ijoollee biyya Arabaa warri nyaatan dhugaa rabbii dhugaa waaqayyo cubbuu jalaan baatan. Maaliif hojjetan hirriba dhabanii boqonnaa dhabanii kan isaanii gadi kan isaanii olii isaan ajajee hirriba keessaa yeroo hirrootaa hin xumuratiin ka'anii. Even ijoolleen biyya Arabaa biyaansi namni tokko sa'a 8 rafuu qabu ta'e biyaansi yookiin sa'a 5 sa'a 4 yoo raftedha ijoolleen biyya Arabaa jechuudha. Kan hunda keenya beeka jaallattu jiraannu jechuudha. Garuu cubbuu sirriitti dhugaa rabbii foota jechuudha. Warri keenya warri maallaqa argitanu adaraa rabbiif jecha nuuf akkaawuntii irraan keessanii keessattuu biyya galtee karooran qabdu yoo ta'e heerummoo ilmoo godhachuu karooran qabdu ta'e yoo biyya jibbitan komotiksii baradha seera biyya kanaatti dhibaatii adda addaa nama dibuu araba jalatti miindaa bareedaatiin hojjettu konkolaachisummaa baradha kontiraatuma jala teessanii mana rifeensaa baradha. Ijoolleen Oromoo amma maashaallah Dubaay kana keessatti ijoollee jajjabduutu dandeessee jirti. Manuma madaamii irra teessee laayisensii barattee achuma teessee garuu sin kushinuma sana keessatti argitu miti. Wallaahi ijoollee 7-8 ni beeku.
ijoollee makiinaa mataa isaanii bakkeetii qaban. Har'a ikkoo laayisensii kee yoo baafatte diraama kuma ji'a kaffaltee maallaqa ishee haftee hojjettee jalaan itti guuttatte konkolaataa tokko bittee kireeffatte. Mana rifeensaa tokko baradha. Bakka biyyatti deemuun ergasii jibbisiise. Konkolaataa dhuunfaa ishee bitachuu dhiisii har'aa fi koo laayisensii qabda taanaan mana madaamii 5,000 mana madaamii bichaa diraama 3,000 ji'atte la yoo ijoollee mana barumsaa geessitee deebisuu qofa. Hojii mana keessaa garuu waa tokko dabalata gargaarta taanaan hanga 4,000 3,500 hojjetta. Yoo dandeetti akkasii konfiidensii akkasii hin qabdan hin sodaattu yoo ta'e immoo dirqama miti konkolaachisummaa barachuu. Mana rifeensaa baradhaa biyya kanatti nama 2-3 taate mana walitti kireeffattee hojii bareedaa hojjettu. Waa tokko asitti baradhaa keessattuu yoo haadha abbaa kee yoo ta'e mana amantii waan hojjetu. Booniidha kan haasaa jiru. Yaadannoo dhiifama biroo si keenya sirratti dubbanne dubbadhu. Biiftuu. Yaan. Nagamu sagaleen. Uy, sagaleen koo badee. Nagama sagalee. Ogeettiin duraan na baasatu waan tokko osoo hin baratin dura. Akkam? Naanna fudhadhu bakka hirtuutti dursi. Meeti na fudhadhu si maal Ameerikaa irraa gara Arabaa kan si fidu na maraadde immoo sammuu na dhufe habiibii yoo barbaadde na fudhadhu. Jaarsa keessatti dhiistee tati ganaa achitti shufeerinnatii naa baratta. Ani fardaa beekee yaabbadhu. Dhugaa ergama. Nagaa rakaati. Itti fufii ati biiftuu dhiifamaa jeensee jidduu seene. Qaboonni fixadheera yaadannoodha karaa isaanaa dubbatan. Ifa. Ooyyee jirtu akkam? Jirra galata rabbii. Garaannaa gubatee jettee naanaan ol si galchee bar. Jaarsa osoo qabaattee maana caqacaqxii miti obboleessa kooti immoo jaarsa qabdeedha. Yeroo gaa baay'een nama madammadanii barsa. Dhiira keenya akkatti madammadan maaliif nan gubatu? Maal rakkatte meemaa eenyu si tuqe maaltu si tuqe? Bakkatti dhiira keenya tuqxanti jira. Anuma dabalatee. Sababa malee dhiirri tuqamaati isaan keessatti warra tuqame keetti of shakkitamu ati. Maybe of shakkuu qofa otoo hin taane maaliif jira miti saayikolojiin gaafa tuqamu namni walumatti tuqama. Lakki kan walitti tun'e warra birrii ijoollee biyya Arabaa nyaattan jenne malee nuti dhiira dimshaasha hin jenne beeknaatuun obboleessa qabnaa abbaa qabnaa hin jaalanna waan ta'eef nuti dhiira hundaan jenne walitti qabne. Garummoo hattoota warra birrii shamarran taa'ee birrii shamarraniitiin taa'ee zallaluu nuti kan isaan irraa haasaa jiran. Simmoo maaltu si dhukku biree si keessatti garee sana keessa jirtu. Asumaanillee kana deebisi shiroo keenya irra teesse kan jetturree jira. Maal sirra teenye ijoollee jabaadhaa dalagadhaa. Qarshii 300 kan Itoophiyaan na ergite isa saniif na arrabsiti giiftii komaatti gafuutu. Qabatanii amma bakka. No, ani gaaffii qaba. Ifaadhaa dhuguma. Parsentiin 95 dhugaan dubbattaniiti. Parsentii 5 dabalamee sin jira. Maaliif daballee saaree qo'imee birrii shamarranii nyaachuun sobadhamoo? Shamarran irratti hin gorsinaa jedhanii dhiironni wachuun sobadhamoo? Dubartiin sooshaal miidiyaa fayyadamtuu hin taatu jechuun sobadhamoo? Maalidha rakkinni yoo sooshaal miidiyaa fayyadamte qo'i kana sooshaal miidiyaanii qo'i ifa na dhaggeeffadhu walarka kunaasofna qo'i walarka kunaasofna fakkeenyaaf shamarran tokko yoo isaa sooshaal miidiyaa kana fayyadamti ta'e in argiti waan sooshaal miidiyaa kanarra deemu miidhaa ga'us bu'aa jirus waan argituu fi isin rakkinni keessan maalidha? Sooshaal miidiyaa dubartii fayyadamtu hin barbaannu kan isin jettanii fi qaroomaa asirraa waan argattuuf gabaabumatti. Isin irratti bor harka keessan jalaa akka baatuuf akka barbaadan ishee gochuu dandeessan. Dhiifa manaa godhaan dhiironni dubartoota akkatti darartan waan jirtaniif. Geen immoo sooshaal miidiyaa fayyadamuun bultii keessatti sooshaal miidiyaan miidhaa inni geessisu hin jiru. Yoo isheen nama beektu taate inumaayyuu ishee qaromsa.
Kanarra darbee immoo kan nuti jenne dhiirota birrii mee amma dhuguma ati murteessi. Dhiironni fuudhanii torbee lama ji'a tokkotti haadha manaa biyya Arabaatti ergan fa'aa amma dhuguma abbaa manaati jettee addaa waan akkasii. Fuudhee ji'a tokkotu wajjin hin jiraatiin biyya Arabaatti ishee ari'u. Dhaxxee hojjettee waggaa 7-8 hojjettee ergamaa jiraatiin dugda ishee dhumee dhufti gara biyyaatti. Kana hoo maal jettaani? Dhiirumti tokko immoo biyyuma keessa taa'ee tattaafatee kiraayii manaa kaffalatee immoo waan isheen achi ergituuni of jiraachisu ni jira. Waaqasaan. Booni dhaggeeffadhu irra qabaan kuni irra diddibaan kun hin barbaachisu ifaa kana gadi qabnee itti himuu qabna. Sababni isaas warra shakkaman keessa yookiin immoo warra shamarran biyya Arabaa jabarbaran keessa jirtamoo waa'ee dhiiraaf na aarsi jetteedha kan dubbatte. So obboleessa koo shamarran obboleettii keedha, haadha manaa keedha, haadha keetillee gara fuulduraattillee dhala keedha jechuudha. Kana gubbaarratti kan haasa'aa jirru ijoollee seeraadhaan nyaatamaa jiranii. Ijoolleen hubannoo hin qabne miidiyaa kana fayyadamuu hin beekne miidhamaa jiru ijaa ta'eef itti himuu qabna. Maaliif akkana godhu obbolaa isaaniiti jedheedha jenneedha kan irraa dubbachaa jirru. Irra diddibaan barbaachisu booni gadi qabitti mabbaa barbaada jechuudha. Maaliif nama tuqaatu? Inni amma maal jedhe? Itti hime ani kotti hime inni maal jedhe? Dhiirota gaafa rabsitan garaan na gubataa jedhe garuu miidhaan shamarranii garaa isaanii gubuubeera. Isin gubu. Amma ifa fakkeenyaaf dhaggeeffadhu jechuudha. Shamarran biyya Arabaa jirtu kuni waa hedduu miidhamtuudha. Tokkoffaarratti maatii irraa fagaattee waggaa hedduu jiraatti. Kophumaa itti dhaga'ama. Gaafa dhattee immoo dafqashii hojjettee gadi jettee xiqqaa guddaan ifatee argattu sana nyaatamtu miidhaan kan biraadha jechuudha. Hubachuu qabda obboleettii kee ta'ee fakkeenyaaf haadhoo kee garaa haadhaa tokko keessaa baratoo ta'e maal jettaati fakkeenyaaf. Waa'een dhiiraa si cinqinsiin dhiira jechuun hundumaa miti. Dhiirri kashalabbeen isaa dhiirri sirriin immoo akka jiru eegaluuti jechuudha. Si galee akkuma dhiirri sirriin jiru dhiirri kashalabbee jira. Kan mana bunaa jala taa'ee barannaa jala taa'ee mataa isaa gugguduunfaa shamarran 20-30 janajjanii qarshii irraa nyaachaa oolu haqa namaa jechuudha. Kun jechuun haqa namaati. Haqni namaa immoo eessaan nama hin gahu. Keessumaa haqni shamarran biyya Arabaa dhugaa rabbii ibidda isinitti ta'a warra akkana gootanii jechuudha. Okay. Kanaan hubadhu. Ani amma yaada keessa guutummaan guutuutti nan faalleessa hin jenne. Dabaree keessan isinii kenneen isin dhaggeeffachaa jira malee yaadni keessan faallaan ta'e hin qaba. Paarsentii 95 dhugaadha sirriidha waan dhugaa waan jiru dubbattanii. Haqni namaa otoo namni dhiisee waaqayyoon dhiisu. Isa beekuuf haqni namaa kisaaraa fi badiisa fidee dhufa malee eenyumaaf bu'aan qabu beekte. Garuu immoo bakka itti fakkeenyaaf miidiyaa dubartii dhumte akkuma fakkeenyaaf akkasinitti fayyadamtanii fakkeenyaaf waan dhugaa dubbattanii namas fayyadanii ofiifis immoo waan dhugaa haasaa ooltan kana jechuudha. Miidiyaa kanatti dhufanii warrumti dura nama nagaa turanii abbaa manaa isaanii wajjin jireenya nagaa fakkeenyaaf akka ammaan dura booniin jette. Haalli jireenya haalli garaagaraa ji'a 2 miti ji'a tokkottuu namni wal biraa deemuu danda'a haalli jireenya dangeessa jechuudha haalli Itoophiyaa jireenyi bara kanaa jechuudha. Namni wal jibbeedhaafis miti yookaan nama irratti waa dalaguun miti. Jireenya sun mo'achuuf yookiin immoo haalumti jireenyaa turfaatee nama sudaas ergachuu danda'a. Erga ta'eetii gara miidiyaa kanatti dhuftee infoormeeshinii garaagaraa ilaaltee waan garaagaraa ilaaltee namni jireenya sun otoo waan tokko keessaa wanti hin jedhin jechuudha. Ofuma ishii dhiibbaa irratti uumtee waan garaagaraa keessa galtee yookiis immoo nama miidiyaa tokko jaalattee yookiis immoo isa duraa sun dhiiftee ofuma ishii waan akkasiin uumtus baay'ee jira dhiira keenya irratti dhugaa dubbachuuf. Kanadha. Malee birrii shamarraniitiin namni hundi nyaatee yookiis immoo firiizii maree maaliif bakka jettanittis immoo ijoolleen dargaggeessa Itoophiyaa walumaa galatti osoo hin taane paarsentiin muraasa jireenyuma jijjiiruuf warri wajjin jiraatu hin jira. Akkuma isin jettanis immoo inni sun isin jiraachuu hin danda'a. Meebii fakkeenyaaf baay'een isaa hin jiras warri irraa nyaachaa jiranis jechuudha. Kanumaaf walumaa galatti miti jechuu barbaadeen dhimma dhiira na gubedhee dubbatte malee yaada keessan dhibbatti faalleessa barbaadee miti. Akkas.